waliigaltee biyyaalessarraa baqachuun gaaga'ama biyya teenya rakkisaa fi walxaxaa taasisaa jee KFO'n ibsa baasen ibsa KFO'rraa kenname. KFO'n haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisee ibsa baasee kana keessatti biyyi teenya har'a gaaga'amaan raafamaa jirti, nageenyi hin jiru, kutaaleen biyyattii tokko tokko labsii waraana kumaandi poostiin bulaa jirti jee olaantummaan seeraa kabajamaa hin jiru kan jee KFO'n qaamolee manni murtii bilisaan yookaan wabiidhaan hiike poolisiin deebisee hidhaa jiraachuu qeeqee jira. Hundarraa yaaddessaadha kan jedhamu lammiilee to'annoo seeraa jala jiran maal na dhibdeedhaan murtii tokko malee mana hidhaatii baasanii ajjeesuu bartee ta'ee jira jee KFO'n ibsa qabiyyee isaa keessatti jiraattota godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree kanneen ta'an obbo Baanee Nagarii, Biraanuu Tolasaa, Balaa Xiiqii, Guutuu Caree fi Cimdeessaa Sochoosaa Oromoota jedhaman kanneen humnoota mootummaatiin dhiheenya kana ajjeefaman akka fakkeenyatti eeree jira. Kutaalee Oromiyaa biroo keessattis tarkaanfileen wal fakkaatan fudhatamaa jiraachuu ibse. Magaalaa muummee biyyattii fi magaalota gurguddoo tokko tokko keessattis lammiileen tajaajila bu'uuraa argachuu qaban tasuma hin argatan yookaan ammoo haala gayaa ta'een argataa hin jiran akkasuma hanga kafaluu danda'anii ol gaafatamaa jiru jechuun qeeqee jira. KFO'n kun kan ta'uu danda'eef waggoottan 30 dabraniif TPLF adawaayitiin itti fufuun ammoo paartii bilisiginnaatiin uummatarra gahaa kan turan rakkoolee hanqina bulchiinsa gaarii irraa madduu ta'uu isaa haqa eenyulleen hin haallee jee. Paartiin keenya KFO'n rakkooleen walxaxaa biyya teenya waliigaltee biyyaalessaatiin akka furamuuf yaamichaaleen baay'ee godhe ukkaanfamanii waan bira dabramaniif biyyi teenya rakkoolee keessaa ba'uun hin dandeenye keessa galtee jirti jechuun yaaddoo qabu ibse. KFO'n godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraatti lubbuu kan galaafatee fi qabeenya kan mancaase humna addaa mootummaa fi ummata jidduutti walitti bu'iinsi baay'ee nama surursu uumamee jira jee. Inumaa saba Oromoo Itoophiyaarraa adda baasuun Oromummaan haa manca'u, Itoophiyaan haa dursitu dhaadannoon jedhu adeemsa eenyuyyuu hin fayyadne magaalota naannoo Amaaraa keessatti hiriira geggeeffamee ture irratti dhageessifamanii jiru jechuun qeeqee jira. Mootummaa naannoo Benishaangulitti walitti bu'iinsi ummata buqqise lubbuu galaafatee fi qabeenyi mancaase uumamee jiraachuu eeree naannoo Oromiyaa godinaalee akka Gujii fi Wallaggaa akkasuma bakkawwan tokko tokkottis walitti bu'iinsi bal'achaa jiraachuun lubbuu lammiilee badaa jira jee. Itti fufuunis gaaga'amni waliigalaa naannoo Tigraay keessa daangaa dabree ijoo oduu addunyaa ta'ee jira. Rakkooleen kanneenii fi kanneen biroo osoo jiran mootummaan filannoo waliigaltee biyyaalessaatiin hin gurmooyne fi akka hubannoo keenyatti rakkoolee jiran bal'isuuf deemu geggeessuudhaaf itti dhiibaa jira. KFO'n dhiibbaa paartii taayitarraa jiruun morkii filannoo keessaa ba'ullee humnaan filannoo raawwachiisuuf fi fiigurra waliigaltee biyyaalessaa dursa uumuun filannoo keenya ta'u jabeessee gorsaa jee. Bira qabaan haalli nageenyaa fooyyee qaba jedhamu magaalaa muummittii Finfinnee dabalatee galmeen filattoota hanga eegame gaditti miira ummataa yaada keessa kan hin galchine ta'uusaa ifaan agarsiisee jee. Tiyaatirri filannoo kun mallattoo bara dabruu kan agarsiisu jenneeti amannaa jee KFO'n ibsa baasee kana keessatti. Bara kitiloonni hedduun buqqifaman qunnamtiin biyyoota ollaa waliin qabnu badaa dhufee jiru biyyoota gargaarsa godhanii fi liqeessan waliin waldhibdeen biyyi teenya keessa galte gara boodatti gatii guddaa kafalchiisuu danda'a jechuun yaaddoo qabu ibse. Lammiileen yoo xiqqaate dhiheessii geejjibaa fi tajaajila bu'uuraalee hawaasummaa sadarkaa argachuu hin dandeenyerra ga'anii jiru. Saamtota magaalattiitiin hanga dararamanitti ga'anii jiru. Rakkoolee badaa akkasirraa bilisoomuuf adeemsi furmaataa salphaadha jedhamee tilmaamamuu baatus waliigaltee biyyaalessarraa baqachuun mootummaa balaa kanaa oliitiif nu saaxilurraa kan hafe faayidaa waan qabu nutti fakkaatu jedhee jira. Kanaafuu mootummaa fi paartiin taayitarra jiru filannoo hundaan hirmaachisne geggeessuuf saffisuu dhiisanii biyyi teenya gaaga'ama mudatan keessaa akka baatuuf waltajjii dhiifamaa fi waliigaltee biyyaalessaa akka mijeessaniif kabajaan gaafachaa. Kabajamoo uummattoota Itoophiyaa humnoonni dimokiraasii biyyattii fi hawaasni addunyaa gaaga'ama siyaasaa keessatti kufne keessaa akka baanuuf ga'ee keessan akka baatan yaamicha keenya dhiheessinaa jechuun ibsa isaa goolaba.